Kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kana akkam jirtu fayyaa keessanii chaanalii kana subscribe gootanii hordofaa jiraachuu keessaniif hedduu galatooma. Amma barnootaan isinii qabadhee jiru waa'ee daa'imman baay'ee dafqan yookaan excessive sweating during infancy kan jedhu keessumaa waggaa muraasa jalqabaa waggaa tokko naannoo waggaa lama ji'a muraasa jalqabaa dhalatanii maaliif baay'ee dafqu akkasumas immoo maaltu kana fiduu danda'a maatiin maal beekuu qabu kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Qaamni namaa xannachoota dafqaa gosa lama qaba yookaan uumamaan xannachoonni dafqaa gosa lama jiru. Isaanis acrine and apocrine sweat gland jedhamu. Daa'imni tokko yeroo dhalatu xannachoota kana lamaan isaaniiyyuu qaba. Haa ta'u malee yeroo umurii adda addaatti akkasumas gosa dafqaa adda addaa oomishu jarri kun lama. Kan isaan oomishuu jalqabanis umurii adda addaattidha. Dafqi isaan oomishan immoo garaagara. Akkasumas bakka qaamaa garaagaraatti argamu. Kan acrine sweat gland jedhamu kun inni kun kan akka dhalataniin dafqa oomishuu eegaludha. Nam tokko akka dhalateen dafqa kan inni oomishuu eegalu isa xannacha dafqaa acrine sweat gland jedhamu kanadha. Haa ta'u malee akka dhalatanii miti kan jalqabu wanti kun torban muraasa jalqabaa adda isaanii irratti qofa kan jirudha. Kan oomishuu jalqabu jechuudha. Torban muraasaa booddee garuu wanti kun bakka hundumaatti yookaan qaama hundumaarraa oomishuu jalqaba. Sana booda qaama bakka hundaarraa kan jiran dafqa oomishuu eegalu jechuudha. Akkasumas qaama irra bakka hundaatti kan argamuu fi dafqi oomishuu kan foolii hin qabnedha. Akkuma beekamu dafqa daa'imman oomishan foolii hin qabu yookaan dafqi isaanii foolii hin qabu. Sababni isaas xannacha acrine sweat gland jedhamu kanatu oomisha waan ta'eef dafqa isaan qaban. Qaama guutuu irrattis argama wanti kun. Inni gosti lammaffaa immoo apocrine sweat gland jedhamu kun immoo hanga dargaggummaatti dafqa oomishuu eegalu yookaan hanga adolescence jedhamutti dafqa oomishuu eegalu. Akkasumas kan bakka hundaatti argamu osoo hin ta'in qaama bakka hundaatti hin argamu. Bakka inni argamu bakka hundeen rifeensaa jirudha yookaan bakka rifeensi jiru qofatti argama jechuudha. Dafqi oomishus immoo karaa hundee rifeensaadha kan dhufu. Akkasumas dafqi xannachi kun oomishu kan foolii qabuu fi fooliin isaa immoo namaa namatti kan gargar ta'edha jechuudha. Kanaaf egaa dafqi namaa kan inni foolii godhachuu jalqabu erga dargaggummaan dhufeedha. Akkasumas immoo dafqi namaa fooliin isaa namaa namatti garaagarummaa qaba. Sababni isaas xannachi apocrine sweat gland jedhamu kun umurii dargaggummaatti oomishuu jalqaba. Akkasumas immoo naannoo rifeensi jiru qaama keenyarraa naannoo sana qofattidha kan inni argamu bakka sanarraa oomishuu jalqaba jechuudha. Akkasumas immoo foolii mataa isaa qaba inni kun kan yeroo ijoollummaa yookaan acrine sweat gland jedhamu sun foolii hin qabu. Qaama guutuu irrattis argama. Inni apocrine sweat gland jedhamu kun qaama keenyaaf baay'ee faayidaa addaa foolii kennuun alatti faayidaa hin qabu. Kan acrine sweat gland jedhamu immoo kan yeroo ijoollummaatti ka'ee oomishu ho'ina qaama keenyaa to'achuuf nu gargaara. Waa'ee xannacha dafqaa hanga kana yoo jenne waa'ee dafqa yeroo ijoollummaa yookaan daa'imman baay'ee dafqan ilaalchise yeroo hedduu maatiin daa'ima isaanii yeroo rafanii ka'an dafqanii argu. Yookaan daa'imman eenyuyyuu yeroo rafanii ka'an ni dafqu. Haa ta'u malee amma yoo dafqanii argu ta'e maatiin daa'imni koo maal ta'e jedhanii yaadamuu isaanii oolu. Haa ta'u malee akkuma nama kamii daa'imman xannacha dafqaa qabu waan ta'eef hin dafqu jechuudha. Kanaafuu wanti kun kan yaaddoo qabu miti kan rakkinas qabu miti. Akkuma nama kamii daa'imman yeroo rafanii ka'an yeroo adda addaa dafquu danda'u sababa adda addaa. Akkasumas daa'imman tokko tokko qaama isaanii keessa bakka ta'e qofa dafqu. Fakkeenyaaf harka isaanii qofarra yookaan luka isaanii qofarra yookaan mataa isaanii qofarra kan dafqan jiru. Kun egaa amma fakkeenyaaf harka isaanii qofarra yoo dafqu ta'e maatiin yaadda'uu danda'u kana akkasumas mataa isaanii qofarra kan dafqan yoo ta'e hin yaadda'u jechuudha maatiin. Haa ta'u malee kunis kan ta'uu danda'eef yeroo baay'ee waan rakkoo jiraateef osoo hin ta'in xannachi dafqaa qaama namaa keessa kan inni baay'inaan argamu mataa, harkaa fi miilarra. Bakka xannachi dafqa baay'inaan argamu harka mataa fi miilarradha. Kanaaf daa'imman yeroo dafqan jalqaba mataarraa yookaan harkarraa yookaan miilarraa dafquu eegalu jechuudha akkuma nama kamiyyuu. Kanaaf egaa bakki kun bakka xannachi dafqa baay'inaan argamudha waan ta'eef malee waan dhibeen addaa jiraateef yookaan rakkoon addaa jiraateef miti jechuudha. Haa ta'u malee egaa yeroo hundaa rakkoon qabu yoo jenne hanga ta'e immoo darbees dafquun mallattoo dhibee fayyaas ta'uu danda'a. Persentii 100% dafquun rakkoon qabu jechuu miti. Darbee daa'imman muraasa biratti dafquun mallattoo dhibee adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Mee akka waliigalaatti daa'imman maaliif dafqu yoo jenne
Inni jalqabaan boo'uudha. Daa'imman yeroo boo'an ni dafqu. Sababni isaas boo'uun annisaa barbaada. Annisaa enerjii barbaada jechuudha. Yeroo boo'an humna baay'ee baasanii boo'u. Yeroo kana daa'imman fuulli isaanii diimatee dafqa qabaachuu danda'u jechuudha. Wanti kun egaa yeroo gabaabduufidha. Yeruma boo'an sanaaf qofadha kan isaan dafqanii, akkasumas immoo boo'uu sana yeroo dhiisan wanti kun deebi'ee isaan dhiisa. Kanaafuu wanta akka daa'imman dafqan taasisan keessaa tokko boo'uudha. Inni lammaffaan uffatni itti baay'achuudha yookaan overheating jedhamu. Uffanni nuti itti uffisnee raffisne yookaan ciibsine yookaan itti uffisnee baataa jirru yoo itti baay'ateera ta'e yookaan yoo itti ho'eera ta'e akkuma nama kamii daa'imman dafquu danda'u yeroo uffanni itti baay'atee ta'u. Yeroo kana daa'imman akka nama guddaa uffata ofirraa fuudhuu fi yookaan uffata jijjiirrachuu hin danda'an yeroo uffanni itti baay'atee itti ta'u. Kanaaf hin dafqu, akkasumas immoo diskomfortiin itti dhaga'ama yookaan amala dhabu jechuudha. Sababni dafquu uffanni itti baay'achuu yoo ta'e qaama isaanii keessaa bakka uffanni itti baay'atetu baay'inaan dafqa. Fakkeenyaaf mataarra wanta nuti uffanni itti baay'atu ta'e naannoo sana dafqa. Yoo qaama guutuudha ta'e immoo qaama guutuu dafqa jechuudha. Akkasumas uffata itti baay'isnee kana yoo irraa kaasne dafquun sun ni dhiisa. Tiraanziitiidha jechuudha. Wanti kun waanuma deebi'ee dhiisudha. Uffata sana irraa kaasnee innaan deebi'ee dhiisa jechuudha. Dafquun sun waliin hin turu. Inni sadaffaan daree isaan keessa rafan yoo kan ho'u ta'edha. Akkuma uffanni ho'u dareen nuti keessa rafnu ho'a taanaan namni gurguddaallee ni dafqa, akkasumas daa'imman dafquu danda'u jechuudha. Inni arfaffaan gama tokko qofaan sa'a dheeraa yeroo rafan. Gama tokko qofaan daa'imman akkaataa tokko qofaan yeroo dheeraa ciibsine gamatti ciisan sanaan hedduu dafquu danda'u jechuudha. Qaama isaanii keessaa gama ittiin yeroo dheeraa sireerra ciisan sanaan. Inni shanaffaan irriba cimaa yeroo rafan yookaan deep sleep jedhama. Irribni dabaree adda addaa qaba. Rapid eye movement, non-rapid eye movement kan jedhamu dabaree dhalli namaa yeroo rafu keessa darbu dabaree adda addaa qaba. Egaa dabaree kana keessa yeroo darbu kana keessaa tokko yeroo namni hedduu of gatee rafu yookaan deep sleep yeroo rafudha. Yeroo kana daa'immanis dabalatee namni kamuu dafquu danda'a jechuudha. Kanaafuu daa'immanis akkuma nama kamii yeroo deep sleep rafanii dafqanii argamuu danda'u. Kanaaf kunis waanuma eegamudha jechuudha. Inni garbiraan yeroo dhukkubbii qaamaa godhatan yookaan infekshinii adda addaa dhibeewwan daddarboo adda addaa yeroo godhatan daa'imman dafquu danda'u. Yeroo kana akkuma ho'inni qaamaa dabaluu, akkuma qufa'uu, akkuma mata dhukkubbii, akkuma fedhii nyaataa dhabuu dafquun mallattoo dhukkubaa yookaan mallattoo dhibee tokkodha malee ofiisaa rakkoo ta'e miti jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imman yeroo qufaa yookaan utaalloo qaban, yeroo isaan baamichii qaban, yeroo gaaraa kaasaa qaban dafquu danda'u. Wanti sana fide ofiinis ta'e yaalaan gaafa tiriit ta'e gaafa badee dafquun sunis deebi'ee bada jechuudha. Kanaafuu dafquun mallattoo dhibeewwan daddarboo tokko tokko ta'uu danda'a jechuudha. Inni garbiraan yookaan inni torbaffaan akka daa'imman dafqan kan taasisu yeroo rafan hedduu kan kurruufanii fi kurruufuu keessa darbanii immoo afurii isaanii kan ciccitu yookaan qilleensa fudhachuu kan dadhaban yoo ta'e yookaan immoo obstructive sleep apnea qabu yoo ta'e daa'imman akkasii hedduu dafqu jechuudha yeroo sana. Kurruufuu qofa osoo hin ta'in yeroo kurruufan sana qilleensa fudhachuu dadhabanii rakkachuudhaan irribni isaanii adda addaa ciccitaa kan rakkatan yoo ta'e yookaan dhibee obstructive sleep apnea kanneen qaban yeroo hundaa yeroo rafan ni dafqu jechuudha. Inni garbiraan immoo hanqina vaayitaamin D yookaan hanqina ifa aduudha. Kana egaa kun waan guddaadha. Biyya keenya keessattis yeroo hedduu kan daa'imman hedduun akka dafqan taasisu keessaa tokko kanadha. Mallattoo jalqaba daa'imman osoo ifa aduu hin argatiin hafan yookaan osoo vaayitaamin D hin argatiin turan agarsiisan keessaa tokko hedduu dafquudha. Kanaan dura barnoota hojjedheen ture akkaataatti daa'imman ifa aduu itti baasan, daa'imman ifa aduu gahaa ta'e hin argatiin yoo hafan mallattoo akkamii agarsiisu, dhibee maalii godhatu, akkasumas immoo yoo naannoo keenya ifni aduu gahaa hin jiru ta'e maal gochuu akka qabnu barumsa dalageen ture isa ilaaluu dandeessu. Haa ta'u malee akka waliigalatti daa'imman ifa aduu gaarii hin argatiin yookaan vaayitaamin D gahaa qaama keessaa hin qabne hedduu dafqu jechuudha. Inni garbiraan dhibee onneedha. Daa'imman dhalatan 100 keessaa daa'imman persentaan tokko uumamaan onnee isaaniirra dhibeen jiraachuu danda'a jedhamee tilmaamama. Isaan sababa dhibee onneedhaan dafqanii yookaan dhibee congenital heart disease isaan kun dafqa qofa osoo hin ta'in yeroo hedduu kan dafqan yeroo harma'uudhaanidha. Akkasumas immoo nafa arganu yookaan nafa fuura baafatu, ulfaatinni qaama isaanii hin dabalu, akkasumas immoo qaamni isaanii illee dhiita'uu yookaan dhiita'uu danda'a jechuudha. Isaan kun egaa
mallattoo dabalataan biraa hedduu qabu jechuun dafquun dabalata keessumaa isaan dafqan immoo yeroo harmaa'uudhaan yeroo nyaata nyaatanii. Inni garbiraan sababa tokko malee kan dafqan jiru. Akkuma nama guddaa sababa tokko malee namoonni tokko yookaan daa'imman tokko kan hedduu dafqan jiru keessumaa harkaaf miila isaaniirra. Inni kun hyperhidrosis jedhama. Ka'umsa kan hin beekamne haa ta'u malee kan fayyuma hedduu dafqan jiru. Inni kun isa umurii ijoollummaatti mul'achuu danda'a jechuudha. Hyperhidrosis in infancy kan jedhamu. Daa'imman tokko qaama isaanii keessaa bakka ta'e yookaan qaama guutuu irra sababa malee yeroo rafan gaafa dafqan hyperhidrosis qabu jedhama jechuudha. Hedduun isaanii yeroo guddatan isaan isa kan deemu ta'anni kun baay'inaanii haa ta'u malee darbees yaala barbaaduu danda'a yookaan dawaa barbaaduu danda'a jechuudha. Yoomi kan mana yaalaa geessuun ogeessa mariisuu qaban daa'imman baay'ee dafqan ilaalchise maatiin yoom mana yaalaa geessuu qabu yoo maalti geessuu qabu yoo jenne ni jalqabaa mallattoo dhibeewwan daddarboo kan akka ho'ina qaamaa qufaa'uu fi kan kana fakkaatan yoo qabaatan akkasumas immoo yeroo rafan kan kurruufan akkasumas kurruufuu qofa osoo hin ta'in qilleensa fudhachuuf kan rakkatan yeroo rafan yoo ta'e mana yaalaa geessuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo ifa aduu yookaan vaayitaamin D gahaa hin arganne yoo ta'e mana yaalaa geessuun akka isaan ifa aduu kana kan bakka bu'u vaayitaamin D bifa dawaadhaan argatan taasisuu qabu jechuudha. Inni garbiraan yeroo harma'uudhaan kan dafqan yoo ta'e specifically yeroo kan dafqan yeroo harma'uudhaan qofa dafqoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Kan nafa yookaan amma hafuura baafatan frequent fast breathing jechuun akka normaal argansuutu hin ta'in nafa amma qilleensa kan fudhatan akkasumas immoo ulfaatinni qaama isaanii hin daballe yoo ta'e kan qaamni isaanii dhiitee jiru yoo ta'e wanti kun egaa dhibee onnee ta'uu waan danda'uuf ogeessa mariisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaan alatti galuu daa'imman hedduun akkuma nama kamii yeroo rafan dafquun kun dhiisaa deema uffatatti baay'isuu dhiisuudha akkasumas immoo daree isaan keessa rafan baay'ee akka ho'ine taasisuudha. Kanaan ala hedduun isaa nama dhiisaa noormaalidha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.